Hamza Sheikh Jabir Fafa Kenya lammi Senegal kabila me nama jamu nama bifani leo lalte nama gurracha to ko sura sani mulatu kun oi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ordoftoota fi khabjamtoota channel American show akam nagaa fayyaa keessanii jirtu jirra jajjabaatu kam jiru jireenyi badaa fi anasanii jenna guyyaa irraa kana gaa viidiyoo gabaabduu tana keessatti barnoota addaatii fi yaadannoo fi gorsa jaa'ibaa isanii qabannee dhufnee jirra haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa isanii jenna warri channel American show maatii taatan like godhuudhaan gargaara warri namoo maatiin ta'in channel American show akka maatii taatan isanii jenna hanga sagantaa hanga xumura sagantaa hayyeega kabajamtoota fi hordoftoota channel American show arraga wanni qabannee isanii dhiyaannee gorsaa fi barnoota ajaa'ibaati kunis maaliyo jenna mata duree Oromoo fi social media jawurratti barnoota ajaa'ibaa isanii qabannee dhufnee Oromoo fi social media ni beekan namni keenya hundaa social media jechuun Facebook qofa beeka social media jechuun gaa Facebook qofa miti social mediaan واحد دولا يوتيوبرا تيكتوكي إيمودا وايبرا ميسنجرا واني هندي خانم نكلين سكان رت اتفاق يدم واتساب يقولون السوشيال ميديا جماعة سوشيال ميديا خنا الراجع ومن يروم مال بيا كواي سوشيال ميديا خنا كيسا بقول نروم يجورا واي سوشيال ميديا ده كيسا تو خنو دي ونو دي تمين عم بينو فيسبوك أنا من خيني الرجودا اتي ولا رابسو اتي ولا كوماتشو اتي نقدرتي ولا كفو كفو ماله فائدة إذا تو هم بينو سوشيال ميديا إنك كم بيه كم تي فائدة قدّا كبا الدنيا خنا رتي نمون نيرو غبابا كيستي أمات لما أمات سدي أمات أفرقان إنجا لكيستي سوشيال ميديا خنا را فائدة قدّا أركتن هدول فكينيا يوتيوبر را يوتيوبروني ور يوتيوبر فيديو ورا بني قال لك إنسان وانا ددا ورا بني قال لك إنسان نموت بلينر ثانية الدنيا خنا رابطي كبينيا ثاني جرا يوتيوبران فيسبوك را نكسم فيسبوك روني ور فيسبوك بيجي بناتني ور بيجي فجدمني إيمو نكاسي واتساب نكاسي تيليجرام نكاسي تيك توك نكاسي فكينيا ورا تيك توك يوفر تيرو ما خنا كيزا تيجولم أورمو تبينو ورين challenge أجايبا كوبيسني أكس دركا أورومياتو غرغر سيرو إنسان نما غورا نركا جرا وري تيك توك راوتا يجورا تيك توك رون وري تيك توك وجدوا يجورا وري تيك توك وجدوا تيك توك رحمزة شيخ جابر فاف كينيا yeroo dabre gargaarsa isaan godhan dhageenya jira gargaarsa kuma hedduu falmataa rooroo faadhaaf gargaarsa isaan godhan agarree jira kana malees ijoolleen Oromoo hedduudha warra akka ijoollee Dubaay Nasriyaanoolee faan warra tiktok hojjetu warra tiktok hojjetu tiktokararraa yuutuubararraa feesbuukaroonni jechuun warra feesbuukaa peejii irraa kun hundi faayidaa qaba namni keenya beekuu qaba fakkeenyaaf biyya nuti jiru tanaaf ta'ee biyya tanaas ta'ee bakka hedduutti namni keenya wal tuffata yaada walii wal rabbusheessu yaada walii wal xiqqeessu yoo namni tokko hamileedha waa hojjetee agartee sanirraa faayidaa argachuu barbaade yaada isaa fudhatama irra dhoorkanii agartee wal xiqqeessuu fi kana malee faayidaan hin jiru wal xiqqeessuu fi wal kabajuu dhabuu yaada walii wal jajjabeessuu dhabuu kana malee faayidaan hin argamu jaaniiti wal xiqqeessanii akka namni bakka hin geenye wal godhanii jechuu barbaadeedha kanumaafuu namni keenya kanarratti hubannoo argachuun والججبيسون والبرا دابچون بريدا نيچو بربادي خنرتي غا هوبنو وليف خنودا خنينو بغويا را نما تو فكني سني غورو بربادي نما تو فكني سني غورو بربادي نما كون نما غوراچا يا اخي نو تي بيجي رو تنفادتي حمامو نما ديكا ولا خنا خيسا باو كمنا يا اخي خنا خيسا باني سغلي تينا نمود هدو جرا جولن دنديتي ددا غبن ورين دنديتي اساوا غبن ورين دنديتي شالنج ددا دراما ون كوميديا دادا ورين دنديتي كابن هدو جرا خنا بدينا قرأتني خنا هجي جيرة شو دادا بيلا خنا هجي جيرة شو ولا على من نمني كنيا قادم دنديتي دادا كابو هدو جرا خنيا ولد دفع نمني دنديتي سانة دنيا كلين سرتي غرغرة شو دندة ولا سموته خريفتة جرا شو رايرو أما خدمة كم يدا مجور سمو متى تنا خريفتة مالك جيرة جرا شو جرا يا قيبي جنا ما كذا تمام مريكا جرا شو جرا هم أمني دركي ما دينو بوسه هو udaan araba kakana ijol baase jijjira kana kakana olde mukan hamma keessa ke dor kaulu de dabne jira ke tan keessa bo kamna uda urgudda jawa kana mama keessa ke dor kaulu bar tan jira ju jira de kana keessa jijjira mafinne sagale de nya hafura keenya dan deeti de nya samude nya gurgurne jira ju dendo kamne sani nama lammi Senegal kabila me nama jamu nama bifani leo lalte nama gurracha to ko sura sani mulatu kun oi kabila me nama gurracha to ko nama gurracha garte fuuli saatilen
namni kun tiktok tara warra nama tiktok dalagu eegal yeroo dhiyoo keessa bara 2020 keessa eegale mucaan kun tiktok tara waa'ee tiktok irratti hojjechuu eegal 2020 inni biyya Xaaliyaan jiraata gaafa koronaan dhufe kana covid-19 2019 maka dhufe eega covid-19 dhufee waggaa tokko maal ture booda eegalanni 2020 jechuudha viidiyoo tiktok irra waraabuu eegale sababni inni itti eegale warshaanni keessa dalagu keessa sababa koronaatitti baafamee areema hojiirraa beegale manatti eega hojiirraa areemee mana gale booda gaa akkana taa'uun nan baaftu maaliin godhe jeeti akkuma taphaa tokkotti viidiyoo waraabuu eegale viidiyoo waraabee qilleensa irra gallakkisuu eegale tiktok irra gallakkisuu eegalee 2020 eegalee siin jeegaa 2020 takka jalqaba 22 akka wala keessa 22 jirramma yaa jaafaa keessa wala keessa jiru amat takkaa fi waggaa lama takkaa waan amata lama hin caalle keessatti keeshisaa furdatee jirama addunyaa ragaa ba'aa fi BBC hundaa gabaasu jira tujjaara addunyaa ta'ee jira jechuudha mucaan kun waan si ajaa'ibirraa mucaan kun lammii Seenegaalii Afrikaadha biyya Xaaliyaan jiraata dheengadda bara 2020 irraa eegalee tiktokaraan addunyaarra sadarkaa takkaffaa qabatee jirama duraan nama biraatu nama maqaan isaa di Charlin jedhanii tokko isa dura sadarkaa qabatee jira inni san hordoftoota meeqa qaba mana beeta kaabilaamen hordoftoota biliyoona 100 kaabi biliyoona 42 fi 42.8 qaba miliyoona 100 kaabi 42.8 qaba kana immoo miliyoona 100 fi miliyoona 42.3 qaba amma isa taanee lama fara jiru kun duraan isaan tokkoffaa kiyyaan gurraacha leela waan si ajaa'iba gurraa dandeettii isaa taaddaammas gurbaan kun sagalee hinaasawu wayadaloo qopheessuuf rakkatu akka namaaf tiktok irra beedhiichisuudhaan sirbaa kanaaniif hin dararu mallattoo qofaa waa agarsiisa je mallattuma waa agarsiisa addunyaan guutuun irraa fahamti mallattoo tanaani addunyaarraa tiktokara tokkoffaa ta'e sadarkaa tokkoffaarratti argamamma hordoftoota miliyoona 100 fi miliyoona 42.8 qaba namni kun maal isin jechuu barbaade umrii isaa waggaa 22 dargaggeessa waggaa 22 ta'e ayyoo xiqqaatammoo umriin deegaa meeqaan siin jayaaqi inni dargaggeessa waggaa 22 ta'e ma abbaa qabeenyaa ta'e jira abbaa qabeenyaa ta'e tujjaara addunyaarraa tiktokaraan tokkoffaadha sadarkaa tokkoffaa ta'e jiru tokkokin kanaafuu namni keenya nama kana fakkeenya godhatanii ijoolleen oromootillee hedduu jira ijoolleen oromoo tamma BBC yaada irraa fudhee asii micoon takkanii jirti sanfaadha amma namni akkuma fakkaanetti yeroo muraasa keessatti osoo sadarkaa sanarraan gaas jedhanii yaadin tiktokiin biddeena namaa baasee yuutiyuuberiin biddeena namaa baasee feesbuukni biddeena namaa baasee wanni lafatti hojjetan hundi haftee mindaa fi biddeena nama qilleensarra deebee jira kana gaangamta kan namni keenya hubannoo qaba hangamta kan waan kana fayyadamu jira ka jawsan ilaalcha keessa galchuu qabna jechuudha ijoolleen teenya inshallah kana fayyadamuun barbaachisaadha akkuma namni dandeettii qabuun warri dandeettii yuutuubaraan qabne warri qilleensarra tolbaatanii qilleensarra biddeena gabuufachuu hin dandeenye qilleensarra tolbaatiif dararaa isaniin jechuu qiyyaame lafa qotachuu danda'u lafuma isaa qotatu qammaa mariqachuu danda'u sammaa mariqatu garuu warri dandeettii qabdanii osoo dandeettii san qabdanii taa'uu jirtan carraa kana fayyadamaa isanii jechuu barbaade carraan kunis ni dabra dhufee dabra carraan hundinuu gaafa gartee qilleensa kanarra maalanii tokko hin jireessuma turee bara waa'ee yuutuubii namni beeku waa'ee feesbuukaatillee hin jiru dheeggatuma kadhu feesbuukni 2004 dhufe san dura waa hojii waan biraa ture carraa kunis dabruuf ta'a carraa kana fayyadamee garuu namni maallaqaa'uu qaba carraa kana fayyadamee abbaa diingadii ta'uu qaba namni keenya carraa kana fayyadamee milkaa'uu qabaan isanii jechuu barbaadeeti anumarraa taakka milkaa'uu qaba namni keenya carraa kana fayyadamee kanaaf gaa gorsa kana fudhatanii akka itti fayyadamtan abdiin qabaa sooshaal miidiyaan bifa hedduudhaan kan jiru namni feesbuuk irraa maallaqa argataa namni beeku muraasa yuutuub irraa namni maallaqa argataa namni beeku muraasa tiktok irraa namni maallaqa argataa imo waatsaap kana teelegiraam kana hundarraa namni maallaqa argataa namni beeku nama muraasa nama waa xiqqoo kanaafuu wanni nuti yuutuubiin nuti oduma wayii ilaaluu fi namootuma asirra baanii asirraa wanta jiran kana irra gaddoonii ilaallee biraati kun hundi maallaqaa deema maallaqaa jedhama namaaf ilaalin achuu qiyyaame nama ilaaluun bareeda warri dandeettii waan sanii qabdan ammoo achirra baatanii kana fayyadamtanii biddeena keessan irraa guddifachuun maatii keessan irraa jijjiiruun ifi irraa jijjiiruun baay'ee yeroo ammaa kanatti kan haalli yeroo kun nu gaafatu isaanii jechuu barbaadeeti gaa'ee mucaan isaanii kun kaabilaameen kuni umriin isaa waggaa 22 isaanii jedhamee biyya Seenegaalii achirra Xaaliyaan jiraata nama gurraacha olaatee waa isa jaagurra hordoftoonni isaa hojiin chira dalagurra
hojii inni achirratti qaamaan dalagurra bifuma isaa suniitu nu kafarchiisa jedha. Bifti isaa gaa yoo laalte nama gurraacha nama fakkataa tokko gulaatu mucaan kuni. Yoo kamti kaate yoo waan dalagoo laalee bifa isaatti fayyadamee bifuma isaa bifuma qabutti nu fayyadamee abbaa maallaqaa ta'ee jira gaa. Rabbiin akka fedhe nama razzaqa jechuu barbaade. Kanaafuu bifa qabdanitti illee fayyadamtanii akkana jechuun gaa bifa qabdanii fayyadamtanii ennaanis gaa sooshaal miidiyaa irratti ol yaatee dhalaan bareedumina xiyyeeffaattiin fayyadamee biddeena gabbuu fadhattee huccuu ofirraa yaaftanii sooshaal miidiyaa irratti ol baay'isanii jechuu xiyyamatanii waan qabdanii fayyadamtanii dandeettii qabdanii fayyadamtanii sooshaal miidiyaa kanarraa biddeena gabbuufachuun haasawa keessan dandeettii teessan sammuu teessan kireeffatanii biddeena jijjiirattanii ittiin jiraachuu ni dandeessanii kanaas yaalii godhaayee jechuma xiyyaa fi sagantaa biraatiin gaa guyyaa biraa hanga walitti deebinutti dhaamsaa fi barnoota kana akka hojii jijjiirtan abdii qabnaa warri chaanaala mirkaan shoof maatii taatan galatooma ol fadhaa viidiyoo kana laayik sheer walii godhaa isin jechuu barbaasa warri maatii ta'in ammoo sabskiraayib gootanii maatii akka taatan dhaamsa keenya akka bakka yuutuu wal biraan keessan isiniin kenna.